jimaan biyya dalagaan dhorkine akka dalagatan godhe malee jimaan hormaatan dhorkine nashaata fideeti hormaata fida malee jimaan akka gara naman dhorkine akka gara nama godheeti dalagattee addunyaa gaarii irraa argatta malee hasaaraa hun qabu bu'aa malee lulluqattee hoggaanii fi kitaaba katabu seenti. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي وأخواتي في الله إن شاء الله ورين قافي ديبسا خينيا هردفتن إن شاء الله إدوتنا يونو راغرغر مراملي أمر ديبو داب قبيدا قافين تيسن قافي كتن قافتني تقفتن أمن تقوكي قاتم حنان ندبيجا qaatuwaan jimaa waa nama dhibuulleen qabu jimaanii fi bunninis tokkuma jimaanii fi bunni nashaata qabaachutti edoo nama macheessuun ta'in nashaata qabaachuu jarri tokkuma. namni jimaarraa gaafatu bunaas itti da'uma qaba. wanni silaarraa gaafatan hodduu sagalgaalummaa faa haddii siidhaa faa hanna faa shirkii faa waan ifitti fayyadamanii namallee fayyadu خنر قافتو بريدا جما يوغاني في جان جما ربين وخلقنا لكم ما في الأرض جميعا يا ربين وان دتشي خيست هندا اسني في أمني إما للانتفاع أو للاعتبار جان وان ربين دتشي رتي أمي dachin bareechuudhaaf kani uume ilma namaatiif uume takkaahuu itti fayyadatta takkaahuu itti gorfamta jechu immaa lilintifaaci oo lilcibrati jan وخلقنا لكم ما في الأرض جميعا وان دچير رتهن ديسني في أمني خط فيدتني في خط غرفمتني الدولا جما يوغاني في تاته فواكه جامع نياتا قناني دا جيچو نياتا قناني دا جامع إني وحلال حلال قدو خوا حرام حرام قدو هو الله عز وجل ربي قد ملئ المناماتيمي والنهار قاد ربين حرام قد الرافقات قمنا والربين حلال قد موه اتفيدت شود قمنا جماتانان بؤاساتي تو أكثر الرهد خساران ما هم قبو بؤاملي بؤانسا يغرغرتس معلقة يوني في موقعماتيس نياتيس نشاط الرافوتا أكسم كل نياتا لغاتي جرو لبوناتي نشاط الرافوتا حياة التقبض جيجو أما وري حرامي جو خسارة قبا دلق نما دوركا
hujii nama dhoorkaa jiruu ammoo usraa haaskaa wajjin jiraachuullee hin danda'uu jedhan. Keessuma dubbumaa keessan galiniifi malee dalagaa naman dhoorku. Yoo nyaattee qamaatee dalaguttillee nashaata qabda, mirqaana qabda. Akkasuma limmata nyaattus yoo nyaatte jiruullee qabaatta, mirqaana nashaataas qabda. Nashaata qaba malee hifannaa deemsisa malee machummaa jechuun bar mammaraachuu jechuu. Si mammaraachuu laal inni. Mammaraachuu jechuun mammaraattee haateefaa hamtuudhaa barbaadu. Jaartii fi si addaa wallaalte. Obboleettii teefaa hamtuudhaa barbaadu. Jaartiin gargar wallaalte. Akkaataa san jimaan hin qabu. Namni qameheetiin lulluqqadheetiin ol ka'uu dadhabe hajuu dhagayameenuma hin jirre. Jimaa qameheetiin lulluqqadhee mammaraadhee humaa addaa wallaale namni jiru hin duriis hin jenne ganaallee hin jiru ammallee hajee hin jiru jechu. Shay'ii takka haaraami jechuu dura maalirran murteessina jechuu laal. الحكم على الشيء فرع من تصوره جان. الحكم على الشيء حلال حرام مرتيسون فرع عن تصوره. ايغا يتصورتي بيت مالنا ما قد ايغا بيت قل قبدي ميچيرتي ركو إني في دهدو 100% تقول لك قوسي وان جت سنو قرآن حديث الرأي حجة قبات أمو إدو اسمهناهم بين ركو إني في دبوء إني في دو إدو غرغرهم بين أكنو من نمغريه حرام جاجة چجچون waan nama qaanfachiisaati. Gaaf tokko ulamaan biyya takkaatiin akka jette jimaan kun haaraamii jedhaniin. Ulamaan Suudii ulamaa Yamaniitiin haaraami jedhaniin jechuudha. Faqaalat ulamaan Yamanii akka jetteeni sayisiyaa ulamaa Suudii jimaa kana beeytuuhi sabaalaan nyaadhamamoo hiddasaatiin nyaadhamamoo midhaansaatiin nyaadhamamoo maqoomoo qunceesaatiin nyaadhama jennaan faqaaluu ulamaan Suudii ka jedhan nahnu maa nadrii hin beynu jedhaniin. Idan saahibul beyti adraa maa fi beytihi jedhaniin. Abbaa manaatiin waan mana isaa keessa jiru beekaa. Nuti jimaan biyya teenya jira bu'aa khasaaraa isaa waan fidu nuutu beeka. Bu'aa malee khasaaraa inni fidu hin beeyneettillee hin dhaqqabne dureessumaahuu bara'aa jedhaniin. Sheekhul Useymiin rahimahullahu akka jee waan jimatti rarra'u biti jimaatis ulamaadha qabdi. Ulamaa warra biyya jimaatiif haadhiif nuuhii jechuudha kitaaba isaa keessatti. Ulamaa biyya jimaatiif waan jimaan jedhamu yoo dhiifne bareeda jedhamaa jeen. Nama beekuutu alxukmu ala shay'i farcun min tasawwurihi. Eega beeytee ol qabdee qaqqabdee miicee miciirtee waan inni bahu agarte boodaahi halaali haraaminaa murteessuu dandeesse jechuudha.
akkasit duuba obboleeyyan islaamaa jimaa hoggaanii fi ja'an warri haraamju hirriba nama dhoorkafaa ja'an addunyaan guutuun tun jima nyaatti rafteetuma hirribaa kaatii bar haaskaa wajjin galuu nama dhoorka ja'anii addunyaan tun irra guddoon sii jimaa qamaateetuma dila namaa kana hortee bar warri haraami juukka ja'an nama macheeysa nama mammaraachaa ja'an farsho fakkaataa ja'an haashaa lillaa farshoolleen fakkaatu farshoodha jechuu rasuuliin akka ja'an kullumaa khaamara alcaqla ay satarahaa wafattara albadana an ilamali ja'an waan surrii garagalchee halkanii guyyaa nama wallaalchisu ja'an waan qaama laaffisee ol ka'uu dadhabdee fincaan sagaraa geeyfachuu nama dadhabsiisuu ja'an edoo gallaaltee jimaa kana humna sii da'a nashaata sii da'a malee ol ka'uu sin dadhabsiisuu bar amma surri sii da'a malee jaartii fi haadha addaa sin wallaalchisuu bar jimaanii fi farshoon beynahumaa bownun baciid garaagarummaa guddoo jira jechu amma war barattoota taati lulluuqattee hoggaanii fi kitaaba katabu seenti ilaa fajiritti yoo maghribaa ishaa'ii sagaddee katabuudhan yoo seenti harfii takkatti ni daatuu bar harfii takka hin jijjiirtuu hin baddaltuu bar farshoo dhuganii mee waa katabi jennaan haashaa lillaa tanaafuu obboleeyyan islaamaa waan hin beeynu min alcilmi waan hin beyne an hin beeku jechuun beekomsa rabbii qooduurraayi way namni waa beeku waan beeku haajuu iyo wallaale moo falyaqul allahu aalam rabbii beekaa haajuu amma dhugumatti nuti biyyaa hadoonneeti dhuguma biyyaa dalagaa dhabe jennee jimaadhaa hojjechiisuu dhoorke jennee edoo farshootti hin gufanne edoo sagalgaalummaatti hin gufanne edoo hannama qumaa hundooyinne biyyaa yaanneetuma jimaadhaa biyya dalagaa dhoorke jimaadhaatu hormaata kute jimaadhaatiitu akka gara nama dhoorke jennee haaraaminaa isaatiif hirriiba dhabnee qilleensarra baanee itti laffaanu laffayna jimaan biyya dalagaan dhoorkine akka dalagatan godhe malee jimaan hormaatan dhoorkine nashaata fideeti hormaata fida malee jimaan akka gara naman dhoorkine akka gara nama godheeti dalagattee addunyaa gaarii irraa harkatta malee jimaan ilkee miidhaa jaan bar deemummaan kunuu ilkeenuma miidhaa wanni oowwituun hundinuu bar ilkeeni miidhaa jimaa qofaami jimaan baadamaa kana harri eegate ilkee miidhuun saani mala walaakinnahu warri jimaan qabnees waan agayan qabu ilkeedhaan warri jimaatiis nam gariin leeyoonii fi ilkee dhoorke akkuma sukkaraa fa'a akkuma deemaa fa'a tuni waani fardeeyfatanii haraami jaanii maqanii qilleensarra bahanii miti tanaafuu awwaniniin dhaamu namni munaazacaa takkaahuu munaaqashaa jimaarraa haasawa namni barbaadu falyati ilayna inshaa allah nahnu mawjuduuna fi sharqi harar
fi gursuum jechu. Namni hukmii jimaa munaaqashaan godhuu fedha ji'u dhufee wajji haasa'uu ni dandeenya. Farshoon surri jijjiirtiin surriif hin toltu, qalbiifis hin toltu, qaamaafis hin toltu. Amma gaa duuba inshaallah hammanumarra gabaabbanna, hammanumarratti nurraa guddooma'a, jimaa jecha immoo rakkatina anjaa.